namoonni hedduu baay'atee jira hedduu qallatanii jiran haalli isaan suuraa yoo gaaf suuraan Facebook kana gubbaatti deemame argame artiistootaafis abbootii qabeenyaatiifis sheekotaafis qeesiifis dhimma haadhaati. Haadha jechuun biyya jechuun haati yoo jiraatte biyyi jiraatti. Haadha malee wanni tokko hin toltu. Dirqama isaanii bahachuu qaban. Gabroonni hawaasni keenya maal keessa akka jiru laaluu qaban. Hawaasa keenyaaf akka sagalee ta'anii barbaada. Artiistii jechuun sabaaf jiraata. Artiistiin sabaaf jiraatu sabaaf hojjetuu qaba. Rakkoolee hawaasa keenya keessa jiru kana yoo waloodhaan hin furiin namni tokko furuu hin danda'u. Miidhaan Harargee miidhaa Oromoota kutaa 11 malee miidhaa Harargee qofaati miti. Harargee yoo miidhamte Harargee qoftiin gargaaruu hin ta'u. Oromoo kutaa 11 walii yoo gargaarre malee dur tokkummaa qabna. Dur waloodhaan deemna. Abbootii keenyaatu tokkoon deema. Abbootii keenyaatu waloodhaan deema. Waa dubbachuudhaaf ani ummati akka malee jaalladha. Ummati maal jee akka ibsu hin beeku. Wanni